Waaqayyo Waaqa jedhee lallaba. Mee Waaqayyo Waaqa jedhaa iyyaati. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Waaqa kan jedhamu iddoo baay'eetti argitu. Mul'ata kee kaaftanii hamoomaatti uuma keessaa mul'ataatti. Garuu iddoo tokko tokkotti paa'oriidhaa wajjin kaa'ama. Jabina isaa wajjin. Kana jechuun maal jechuudha? Maqaa Waaqayyootiin raajiin sitti raajaa isa jedhamu. Waaqayyo gooftaan macaa akka jedhee isa jedhamu. Irraan deebi'a. Maqaa Waaqayyootiin raajiin sitti raajaa. Umma isaati immoo Waaqayyo maqaa isaa kaa'eera. Ameen jedhaa iyyaa kaati. Eessatti kaa'ee kottaa dhandhee nama humna. Eenyutu jedhe? Waaqayyo jedhe. Kun raajotaan hin danda'amu. Kottaa dhandhee nama humna. Kun raajotaan hin danda'amu. Macaafuma kana keessa Yesuus lamatu jira. Warri macaafa hin beekne takkaa pheenxeen hin qannane takkaa sirriitti na dhaggeeffadha. Macaafuma kana keessa Yesuus lamatu jira. Yesuus inni tokko ani Yesuus jedhee dhufa. Garuu Yesuus hin miti. Namoota baay'ee dogoggorsa. Namoota baay'ee karaarraa kaachisa. Namoota baay'ee dagaatti galcha. Isa booda ani Yesuus kan jedhu orjinaali isaa dhufa. Maaliif inni sun dura dhufannaa jettan ariifataa yeroo hundumaa dura fiiga. Inni suuta jedhee dhufu Waaqayyoodha. Amma Waaqayyoon naa dhufe akka koo kanatti hin iyyu. Ina saasus ragaa jedhee dubbata. Ragaa jedhee dubbatee du'aafaa kaasa. Ameen jedhaa iyyaa kaati. Ragaa jedhee dubbateetu naaf afaa diriirsa. Waldaa guddaan hin jiru, nama guddaan hin jiru, Waaqa guddaa malee. Iddoo dhaabatan eegan irra dhaabadhee eegaa jedheetu waan isa komadheeffan koo ilaalaa jedha. Waldaadha iddoo aarsaa hin qabnu, mana iddoo aarsaa hin qabnu. Dubartiin tokko dhiira lamaaf haadha manaa hin taatu. Takkichaa malee. Mee macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokkoon dubbisa. Akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irra jirtu irra dubbisa. 11 kaaftee dubbisuu dandeessu. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee hin oolu. Na duukaa jedha. Na duukaa jedha tokko lama sadii. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee hin oola. Beekuunis timirtiidha. Lallabuunis waan biraadha. Beekuun miti sagalichaa bulu ergaan qaba. Gaa'ila keef, borii keef, tajaajila keef maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Keessa ol kaasi. Maqaan isaa gimbii jabaadha jedhaa iyyaati. Malkii isaati. Malkii isaati. Qabeenyaa isaati. Maal isaati. Gargaaraa dubbadhaa maal isaati. Har'aa kaasee waan cimaan mana keessa galu. Innis maaloodha? Namni qajeelaan gara isaatti baqatee maal taadha? Dubbisaa fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 10 baasaa. Dhalootaaf kan barbaachisu. Harka ol baasa. Harka keessan achi ol baasa. Dhaloota kan barbaachisu Waaqayyoon sodaachuudha. Namni tokko mootii lamaaf buluu hin danda'u. Pheenxee ማለት ተራ ሰው ማለት አይደለም። ጴንጤ ማለት የተበላሸ ዕቃ ማለት አይደለም። ጴንጤ ማለት የእግዚአብሔር ሰው መንፈሱ ያደረ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋን ለሞጀት ጉያ tokko warra qurxummii qabdu fuudhee qurxummii kenneef. Guyyaa tokko immoo mootiin Roomaa nama qabee hidhee ammaannaan warra gibira kaffaletti ammaannaan qallaal ikkoo na hojjedhaan argattu jedheetu waa isitti agarsiisan. Qurxummii tokko qabee afaan ishee keessaa saantima fuudhee yee misaalee ለመንግስት ግብር ከፍሉ jedhe. Waan qajeelaa bade. Narraas saba kanarraas har'aa kaasii waan qajeelaa dibata godhinu irratti lafaadhash. Anaas saba kanaas hoyyaa keenya nuuf haa ta'u waan qajeelaan. Anaas saba kanaas waan qajeelaan agartuu ija keenyaa nuuf haa ta'u. Anaas saba kanaas waan qajeelaa akka biddeennitti beelofnu. Anaas saba kanaas waan qajeelaan karaa keenya nuuf haa ta'u. Waan ijabaan gooftaa jabaan eessa keenya keessa hin jebe baster laphee keenya keessa isin mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waldaa jabaa Waaqa jabaan laphee keenya. Seeramaa boqonnaa 9 ilaaltan nama dhabee jedhee Waaqayyo nama qajeelaa maal dhabee jedhee baster
nama qajeelaa nabee nama qajeelaa ira waaqayyo lafarra ar'aa kaaftee jedhi nama sibukkeetiin nama qajeelaa taanaan in ooltaa namni qajeelaan in oolaa in oosha noy hin oolee in ooshe ittimi nama qajeelaan jedhi ammas hin oolaa hin oolee in ooshe nama qajeelaattiin jedhi waaqayyo yehuudhaan noyidhaan hin oolaa fakkeenya boqonnaa koo 8 irraa maqaan waaqayyo gimbii jabaadha namni qajeelaan gara isaatti baqatee hin oolaa bishaan badiisaa du'a badiisaa rakkina badiisaa maatii namaa bade qe'ee namaa bade bineensa bade hallaatti bade harree bade titiisa bade noyitoosh mucaa xiqqoo baay'een eegaa ture mucaan kun surraabiin miillatti ka'amu adii kan ta'e kanaa gadaatii kan ta'e mucaan kun haadharkatti seexani du'aan kan gaadu haati daa'ima kana wajjin rakkataa kan jirtu utuu qaaniidhaaf iyyi gadheen sitti dhufee nan si barbaada daa'imni isheen baattu kun daa'imni kun iji isaallee nama ni ilaalu gurraacha wa'ii ta'ee jira sirri moo sirri miti sirriidha duddarraa waa qabaa homaa falan qabu jedhani hakiimiin falan qabu homaa galchaa jedhaniituma homaa waaqannaan asuma harkattaa du'u jilbeenfadhu kaa daa'imni kun ammallee mudhii ol malee mudhiin gadi du'aadha daa'imni kun erga iji walitti cufamee tureera abbaan daa'ima kana eessa jira abbaan hin jiru kottu boo'a waaqayyotti boo'aa kottu sirriidha sirriidha ijibbaata du'aa fiddee dhufte sumaafan kenna yaa waaqayyo jedheetan ganama ganallee boo'ee jira abbaa amma iji daa'ima kanaa hin banamaa sagaleen daa'ima kanaa iddootti hin deebi'a mootiin du'aa daa'ima kana gadhiisee deema yoom banaman jedhu yoom banamaa maaloo jaadhagaa yoom banamaa daa'imti kun nama waaqayyoo ta'a namni baay'ee rakkina hamaa keessa jirtu fala dhabdee boo'aa kan dhufte as keessa jirtu lafa jirtu ka'ii kottu